Ashama harka fuunee kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota maatii yuutuubii Abdii Geetaachoo Tiyuub jalatti argamtan hundumti keessan biyya keessaaf biyya alaa bakka jirtan biratti nageenyi koo kabajaaf jaalalaa isin haa qaqqabu isiniin jecha har'a haara yerootiin wal qabatee ergaa dhaamsa gabaabduu tokkoo fi walaloo gabaabduu tokko qabadhee isinii dhiyaadheetan jira jechaadha. Egaa akkuma beekamu addunyaa kana irratti dhibeen vaayirasii kooroonaa erga argamee bubbulee jira jechaadha. Hanga ammaatti lubbuu hanga 50,000tti siqu galaafateeti kan inni jiru. Biyya keenya keessa seenee namoota gara 50 qabateeti kan jiru jechaadha. Biyyoota addunyaa kana akka barbaanne gochuu dandeenya jedhan Ameerikaa fi Xaaliyaanii biyyoota gurguddoo jilbeeffachiisaati kan inni jiru. Dhibeen kuni hundumti keenya ni beekna jechaadha. Dhibee kanaaf saayintistiin kamiyyuu jechaadha kan inni ji'a yaabus inni aduurra koree waan meeqa hojjetu vaayirasii xiqqaa kanaaf gaada waan arganne jechaadha. Kanaafuu uummanni keenya maal gochuu qaba? Vaayirasii kanarraa of eeguuf maal gochuu qaba? Kan jedhuufi yeroo baay'ee miidiyaalee garaagaraarraa WHO'nis dhaamsa garaagaraa dabarsaa tureera. Akka biyya keenyaattis mootummaanis akka addunyaattis dhaamsi garaagaraa darbaa tureera jechaadha. Vaayirasiin kun egaa yeroo gabaabaa keessatti lubbuu namaa balleessuu danda'a jechaadha. Uummanni keenya jechaadha kan dhaamsa dabarsuu fi barbaadu ispeeshaalii uummanni baadiyyaa keessa jiraatu of eeggannoowwan garaagaraa gochuudha kan inni qabaatu. Haa ta'u malee dhibeen kun kan inni ka'e magaalaarraa akka ta'e beekamaadha. Haa ta'u malee garuu dhibee kanaaf hanga ammaatti dawaan hin argamne. Magaalaarraa gara baadiyyaatti namni yeroo deemu tarii nama baadiyyaa keessa jiruuf sodaachisaa ta'uu ni mala jechaadha. Haa ta'u malee garuu namni magaalaarraa dhufe hundi vaayirasii kanaan qabameera jechuun hin danda'amu jechaadha. Namni biyya alaatii dhufe lammiin biyya alaa hundi dhibee vaayirasii kooroonaa kana qaba jechuun hin danda'amu jechaadha. Garuu bakka tokko tokkotti ispeeshaalii Finfinnee keessatti jechaadha namoota adii jechaadha chaayinaatu kana keessattuu jechuudha reebuun faan ni mul'ata jechaadha. Kun garuu aadaaf safuu biyya keenyarraa eegamu miti jechaadha. Kanaafuu gabaabumatti maal isiniin jechuun barbaada. Dhibeen vaayirasii kun nama yaaddessa. Haa ta'u malee garuu hagas maras yaaddoftanii dhiphattanii baay'ee of dhiphisuun hin barbaachisu. Wanni isin gochuu qabdan jechaadha. Akkuma WHO'n baasaa ture harki keenya saamunaadhaan sirriitti dhiqachuudha kan nuti qabnu. Sana booda harka ol fuuchuu nagaa ol gaafachuu dhiisu jechaadha. Nagaa ol gaafachuu fuullee dhumatti nagaa ol gaafachuu ni dandeenya. Darbees bakka namoonni itti baay'atan dhaquu dhiisuudhaan dhibeen kun akka nama tokkorraa nama kan ittiin dabarre gochuu ni dandeenya jechaadha. Haa ta'u malee akka mootummaan Xaaliyaanii, Filiippiinsii, Ameerikaa garaagaraa akka manaan baane labsii labsan mootummaan Itoophiyaa osoo labsii kana labsee uummanni biyya keenyaa parsantiin 93 ol akka yaadutti beelaan kan inni dhumu dhibee kanaan osoo hin taane. Maaliif baay'een nama keenya jechaadha guyyaadhaan hojjetee dafqeeti kan inni bula jechaadha. Inni hafe hojjetaa mootummaa jechaadha. Namni waa qabu hin jiru, investarri hin jiru jechaadha. Investara biyya alaati kan biyya keenya keessa jiru jechaadha. Kanaafuu maal gochuu qabna? Amma fakkeenyaaf geejjibni bakka tokkotti dhowwameera. Bakka tokkotti immoo walakkaa akka fe'u dhorkameera jechaadha. Kanaafuu manatti yoo dhowwamne waan dhumnuuf jechaadha. Hayyoon biree 100 qabaadhee hiriyaa koo 100 qabe homaa hin qabneef 50 qoodee yoo nyaata tokko ajajisa waliin nyaata sana waliin nyaannee bahuudha yeroo kana kan nuti dabarsuu qabnu akka aadaa biyya keenyaatti jechaadha. Ispeeshaalii Oromoon aadaa kana qaba jechaadha. Akka Itoophiyaattis wanni kun beekamaadha jechaadha. Wajjinii nyaanna waan ta'eef waan qabnu walii qoornee wajjinii nyaannee bara kana darbuu dandeenya wanti hin dabarre rabbiin qofa malee hin jiru jechaadha. Dhibee kanas rabbiin nurra dabarsuu danda'a waan ta'eef jechaadha. Bakkuma jirutti jechaadha afaan dandeenyuun amantaa amannuun jechaadha rabbiif haa sagannu rabbiif du'aa yaa goonu warra amantaa garaagaraa hunduufnu amantaa keenya rabbiin haa kadhannu. Walaloon koo itti aanu jechaadha waa'eedhuma kanaatiin wal qabsiisee kan qophaa'edha jechaadha. Bakka jirtan maratti walaloo kanaa dhaggeeffadhaa. Dhaamsa koo kana sheer waliif naa godhaa. Baay'een isin jaalladhaa, baay'een isin kabajaa. Bakka nagaanaaf jiraadhaa. Galatoomaa horaa bulaa deebanaa. Thank you. Maaliif akkas taane? Waan tokkotu na dinqe yeroon taa'ee ilaalu cina bitaaf mirgaa yoon taa'ee madaalu akkuma itti jirrutu sammuu koo na nyaate akkami akkisaa akkamitti jirraa jechuun na gaafate. Maal jedheen deebisa gaaffii sammuu kiyyaa deebisinaan jedhee deebiidhaaf natti iyya. Anis iyya jibbeen kurree sammuu keessaa deebisuuf hanqee gaaffiif deebii isaa. Maal jedhe seetanii maal na gaafate akkami addunyaan akka akkas taate.
akkamiin ilma abbaa abbaan ilma ajjeesaa maaf akka nu godaane jaalalli nu keessaa barakaan maaf badee waamaa hin barakatu halkan lafa keessee ganaman argitu aara galfiin dhibee obbolaan wal jibbaa gatii baasuu dhibee qarshiin abbaa dhibbaa mataan miila ta'ee miilli ta'ee mataa gaaffii koo kanneeniif deebinaaf kennita naan jedhe sammuun koo gaaffii isaa tarreessee anis akkas jedheen deebii isaa deebise dhaga'i nama naa deebiinsii deebisa tokko lama jedheen sii mamallatteessa hundinuu abaarsa gaara irraa nuuf dhufe maaf kun akka ta'e siin himatti fufee gooftichi nu uumee qubanne dacheerraa ajajnis nuuf bu'ee gooftaa nu uumerraa isa kana godhaa kaan immoo akka hin goone waan halaalaa malee haraam akka hin nyaanne nikaa gootan malee waan san akka hin goone maqaa namaa waamuun nama akka namanne jibbaa odeessuudhaan shirkiin dalaginaa jinnii gabbaruudhaan kormatti hin qalinaa jedhe rabbi gaaraa ajaja dabarse waan goonuuf kan dhiisnu hunda addaan baase namnis ajaja isaaf deebii kana laate eeyyamamaa dhiisee kan dhorkame nyaate gaa'ila osoo hin godhin gangalachuu eegale hoolaaf reettii dhiisee farda nyaata eegale halaala baqatee haraama soorataa loon halaalaa dhiisee kotte duudaa nyaata halaattii fi saree bofas ni soorata kan bareeddu argannaan hammatee wajjin deema halkan wajjiniin bulee bariinaan gatee deema boris kan biraa wajjin gangalachuun nuffitu takkaa wajjiniin bullaan lammaffaatti hin deebitu maqaan rabbiis hin jiru dhagaadhaaf sagadamaa dhagaa gammachiisuudhaaf kormi guddaan kanama kamriin dhugamaa oolee gilindisaa bulama maqaan isa nu uumee machiif yoom yaadatama kaan arraba qarfatee afaan isaa mi'eeffatee nama amataa oola miilla isaa diriirfatee dhageesseettaa abalu waan namtichi sun ta'e konkolaataa bitatee makkam bituu danda'e eessaa fuudhe maallaqaa duroo agabuu bulaa kophee soolii jal'ateen jooraa jawwaaraa oola muu meedhiis waa'eesaa innoo tolcha tolfate mana qaaluu deemeeti maallaqa kan argate garaganee dollaalu amma suufii uffata dur qixxaa kan kadhatu amma piizaa cuffata kilaaksii nutti godhee dhukkee nutti kaasee dur mar'imaan gogee amma borcii baasee jedhee hamiitti oola foon namtichaa nyaata waan rabbisaaf kenneen mar'imaan gubata osoo rabbiin kadhatee silaa innis ni argata waan rabbi tokkoof qoodeen mataadhaa dhukkubsate kan ajajamu diduun kan dhorkame hojjennee badii keenya hundumaaf kunoo deebii arganne zinaa dalagnee jennaan HIV'n dhalatee warra zinaatti duule qash qarxam godhee nyaate foon lafeerraa fixee daaraa nama fakkeessaa cululuqaa bareedaa daaraa fuulatti uffise xinnaa guddaa hin jedhu kanuma arge cuffataa daa'ima xiqqoo taatu eessaa nama tuffata qarxamii kutee nyaata sababa zinaatiin HIV'n kan dhufe ammas uummanni didee badii isaa itti fufe ammas rabbi dallanee fide dhukkuba biraa handaanqoon osoo jirtu albaase foon simbiraa bofaaf simbira halkanii saree fi jaldeessa nyaata fardaa fi qamalee illee yoom bira dabarfata haraama shakashakee halaala yoom yaadate ammas dallansuun rabbii Iboolaan nuuf dhalate Iboolaan erga dhufee kan dhiiga gurraan yaasuu haatiif ilmoon ooddeedha itti siqxeeyyuun teessu harka fuuchuun dandeessu harka fuuchuu mitiyyuutti siqxeeyyuun teessu namni argaa wal baqatee abbaan ilmoo isaa shakkee lamoo akka hin deebineef maatii baqatee sokke dhukkuba akka hoodaa kan nama gaggabsu dhiiga ijaan yaasee kan nama gombisu inni kunis dhufee nama hedduu nyaate ammas Iboolaarraa namni yoom barate hamiif haasaa badaa afarsuu jalqabe sababa siyaasaan abbaan ilmoo jibbe sharrii odeessaa oola keerii tokko dubbatu maleekaa isarra jiru garagaree yaadatu ammas rabbi dallanee inni silaan dadhabu kooroonaa nutti erge kana fuuraan daddarbu akkuma nama qabee nama qufaasisaa dhagna nama gubee garaa nama kaasaa furree nutti baay'isee qaama nama caccabsaa lubbuu fudhatee ba'uuf qaxii nama gaggabsa addunyaan garagalee saayintistiin dadhabee dawaa kooroonaa kanaaf ampisiliinii dhabe ati abaarsa waaqaa gaarumaa gadi buutee lubbuu kamaatamatu ergati dhuftee duutee
Dinqii dhojiin kee fira keessaa buttaa qilee fuutee seenuuf qaxii nama kuttaa araara hin beektu kormisitti hin qalamu tarii ni dhiistaadhaaf siif xaballiin dhugamu ayyaana haadhaaf abbaa waaman hin dhageessu jaarsummaa sitti erganus jaarsummaa hin teessu hafuura baafannaa ni qaxiidha nama gutta akka lamuun deebine qileedha namaan lixxa amma sitti jirta addunyaa gaggabsitee biyya baay'ee rifaatuun labsii hamaa labsite jabaa jara keenya jabaadha caccabsite kun hunduu kan ta'e hunduu badii keenya barachuu dadhabnaan kaanis arguuf teenya kanaaf yaa ummataa araara kadhadhaa dhagaafuun gurguuftu rabbiif jilbeeffadhaa amantaa amannuun rabbiin haa kadhannu afaan beeknu hundaan nuuf araaramimee jennee haa sagannu dhukkuba zabanaa balaa zabanaa rabbi nurraa haa qabu. Abdii Geetaachoo jedhama walaloo babbareedoo yeroo haala yeroo irratti hundaa'ee fi bashannansiisoo ta'an yeroo yerootti argachuuf chaanaalii Abdii Geetaachoo YouTube subscribe gochuudhaan hordofuu dandeessu galatoomaa.